Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi jirtu jirra mee sheer godha wali daddabarsaadha namni rafne saamaleen dhufe iddoo kana ammas irra deddeebi'ee kasinitti himu January February March kana keessa qormaata tokkoon qaba qormaata saniifin qophaa'aa jira yeroo tokko goon akkas karaa deemu Facebook goreetuma ilaala yeroo laalu waan tokkoon argaa har'a Facebook kana irratti Fayyisaa Leelisaa Sad Germany rawante barrese post godhe wae Fayyisaa laaletan wan sad barrese oso obsa qabadeen dubbisin deeme wan media sanarra wan Fayyisaan dubbateen dhagehe as dhufe obsa dhabeetiin dhufe mega ilmaan Oromo wa share wali godhaadha wan xiqqoo dhuman Fayyisaadhaan waan gaggaafadhu tokko jira sanirratti dubbanneeto gargarbana jechuudha so Ali Cafe Ramis Karaski Abangidi dhufanii jiru iddoo kana qormaatan qaba sanaafan isin jalaa badee noof qolchaadha Male Oromo isin irraanfadhee dagadheetanii miti numan dhagaha darbe gurran darbadha kanaafani Fayyisaan interviisaa bareecheetiin dhagahe intervii kanarratti xabaqaa'uma warra nama nyaataa warra nama ajjeesan طبقات هيتي أوفي أمة أوروموت أسجر قالي حقسي أمة التدبيو دي أتو مو نمني يو أمة التدبيو دبلي أتليست أوف كوساتا أفانسا كابتا أمة نولتي بون كابو وان أمة مفتشسو دبتشون كابو توري Fayyisaan garuu ammas faallaa ummataa deema an sirriidha jedhee amana ammasi akka inni sirrii hin taanee fi gaaffii tokko isaaf dhiyeessuudhaafan dhufee waan itti dhagaame jechuudha fakkeenyaaf waa'ee du'a Hacaaluudhaan wal qabsiisee waan guddaa waan inni dubbate keessa waan gaarii qabxii tokko bareedduu tokko waan an itti amma dura dubbachaa ture waan itti amanu arni dubbate kan mirkaneesse kan irratti galatoomiin jedhan maa inni Hacaaluun bakka sana galaanitti akka inni hin ajjeefamnee fi bakka biraatti ajjeefame akka inni dhufee dubbate kun amma dura akkan an isiniif deerra deddeebi'aa jedhutti qaamni Hacaaluu ajjeese cal jedhee Hacaaluu hin ajjeefne Hacaaluu dura harka isaatti galfatee itti dhaaddatee waa'ee seenaa Minilik itti faarsanii itti dhaaddatanii beeta mangistii 4 kiiloo keessatti situation roomii keessa ta'anii hanga funyaanii itti dhaaddataniiti ajjeesanii achi booda intalattii siisanaan ta'uu danda'a lik akka waan intina injiinar Simanyootti godhan injiinar Simanyoo masraa mootummaa keessatti ajjeefameeti irra ta'anii makiinaa konkolaataa oofaniiti akkana kursii akkana gatta dubbatti achi booda gubbaarra teessee makiinaa oofaa dhufta kursii akkana cibsitee reenfarra teessee makiinaa oofta akkasitti oofanii fidanii masqala addabaabaatti inni abbaan qabu sila achitti qolfiitti qollafaniitti cufanii deeman agartanii Hacaaluu akkasuma isiin oofaa dhufti garuu waan mucaasan jedhe ka inni amma waan kana dubbateef jecha mucaasana falleessuuf ture maaliif mucaan sun konkolaataan gurraachi tokko ufee fuuldurarra goreeti
namni lama achi keessaa bahee ukaasee ka jedhu kan harkaa fashaleessuu barbaade dhiigni hin jiru jedhe kana dur dubbanne yes kanarratti olii galla Hacaaluun bakka sanatti hin duune Masraa mootummaatti ajjeefame kun ifa uummanni baruu qaba itti dhaaddatamee waan fedhan itti dubbatanii maal jedhanii warri Daani'eel Kibrat hanga funyaanii hanga barbaadan itti dubbatanii ajjeesanii reenfa fidanii achi darban oguu darbanu intalatti maqaan seenyonni ni irraanfadhe isiitu waan irra taa'ee konkolaataa oofaa fidee bakka sana oguu geessu jarrimmoo diraamaa hojjetu ufanii makiinaadhaan achi karaarra cufanii warri makiinaa gurraacha jedhame ka gurbaan argee shugguxii meeshaan abrii ka ukaafamu jira abrii jedhama abrii cal jedhee balka jedhu maaliif akka waan taateewwan sun ajjechaan sun bakka galaan sanii irratti raawwatame fakkeessanii dhiyeessuudhaaf diraamaa kana hojjechuudhaaf makiinaadhaan uftee gorteeti akka fiilmii hindii abrii tokkosta to'atoo goota ummanni biraa inni kara deemaa argu maal arge ummanni mucaan sun maal arge isa makiinaa biraarraa ufanii bu'anii amma isiin ka gabbinaa turte sun gabbinaa shofeerirraa Hacaaluurra teessee dhufte beekadha achumaan as gortee teessi Hacaaluun eessattaf kursiisaa qofa ol qabda reenfasaa wajjin reenfii akkanuma kursiisaa wajjin ka akkas ture deebi'u akkana ta'a kalas kanuma la diraamaan jarri hojjetan bakka sana akka taateen bakka sana fakkeessuudhaaf bakka sana girrigirri uumuudhaaf abrii tokkosanii abrii dhala rasaasni keessa jiru sagalee qofa dhageessa waan akkasii godhanii biraa deemuun ni mala kata'es kana wanti guddaan wanti Fayyisaa Leellisaarraa har'a dhugaan tokko afaan isaa keessaa baate Hacaaluun bakka sanitti akka inni hin ajjeefamne dubbate kun waan guddaa kun dhugaa lafa jirtu Hacaaluun ka ajjeefame Masraa mootummaa keessatti ajjeefame maaliif fakkeenyaaf Abiyyi yoo inni isatti bilbilee kottu dhimma tokkootiin si barbaada Masraa mootummaa kottu yoo jedheen dirqama ni deema yeroo deemu immoo meeshaa isaa shugguxii inni qabu zabanyaatti rakkabee ol seena achi booda gurbaan harka duwwaa jira akka fedhan itti taphatu jechuudha jarri achitti qophaa'anii nafxanyaan achitti qophaatee eegde Masraa keessatti ka itti taphachiise eenyu Abiyyi nafxanyaa jabduudha garuu gara gaaffitiyyaa kana asirratti fixee Leellisaadhaaf Fayyisaa Leellisaadhaaf kaniin gaaffii dhiyeessuu barbaadu tokko jira fakkeenyaaf dhuguma Fayyisaa Leellisaan kuni atiin kun eenyullee Hacaaluu ka ajjeese hin beekamu haa jennu okay kanarratti walii agallu okay abbaa isaa hin beeknu abbaa ajjeese yeroodhaaf kanarratti nuti bakki ummata jirru kana jenna ati warri bilxiginnaa ammoo akkas jetta kana jennaan Hacaaluu ka ajjeese hin beeknu ajennu kanarratti walii gallee walakkaatti dhaabbannu walakkaatti dhaabbannee garuu gaaffii tokko qabna nuti warri ummata maatii Hacaaluu borumtaan mana deemee maatii Hacaaluu ka ajjeese eenyunni Shimallis president naannoon Oromiyaa Shimallis gadi bahee shanee fi TPLF jedhe viidiyoon inni agarsiisu garuu makalaakiyaa bakka sana shaneen guyyaa sana Amboo keessatti maatii Hacaaluu bira qaqqabuudha yoo dandeesse 4 kiiloo uftee Abiyyi funyaan qabdee fuutee deemuu humna qabdi jechuudha guyyaan sun waan sodaatamuuf Amboon sakiriitiidhaan guyyaan ni hidhame akka hamaatti makalaakiyaa jettamoo Liyu Hayilii jettamoo poolisii jettamoo milishaa jettamoo waan humna qabu agaazii osoo nafin Abiyyi humna inni qabu hunda Amboo keessa bubbaasee jira akkamitti shaneen achi qaqqaba takka viidiyoon inni agarsiisu garuu poolisiin ni jira bakka sana Liyu Hayilii ni jira bakka sana makalaakiyaan ni jira bakka sana makalaakiyaatu maatii Hacaaluu fi deeggartoota isaatii fi gaddoota Hacaaluu du'a Hacaaluutiin ummata gadde kanarratti dhukaasu ijaan argine takka kanoo maal jetta kanoo kana atis akka Shimallis Abdiisaa uftee shaneedhaan jechuuf deemta gaaffiin inni jalqabaa
gaaffii kana na sheer naa godhaati biraan naa gaa gaaffiin inni jalqaba inni lammaffaa erga irreenfi as galma aadaa Oromoo erga dhufe booda hummanni sun akkamitti faca'e eenyonni ka bombii itti gadhiise qeerroo sanatti qeerroo taaziyaa taa'uu sanatti qeerroo qabeenya isaa ija isaa qaalii isaa dhabe sun miila isaa lamman dhabe waa'ee kaffaloo faa dubbattuun dhaga'e maqaa isaa tokkoon irraanfadhaanni wiilcharii kan hin ergeef mucaa tokko jira guyyaa sana kan miilli dhabame muuziqaa wabii irratti kan kilipii san keessatti kaseene mucaa tokko wiilcharii as ergeef hin jira beekadha Dubai irraa miila isaa lamman guyyaa sana dhabe ogguu himu yoo geessan boombii akkas gadhisaniiti ummata taaziyaa acaaluudhaaf dhufe eenyunni Republican eegdonni Abiy kan kana hojjetan director gamani ijoollee boombiidhaan arcaasan kun finfinneetti ta'e ijoolleen naftanyaadha alaabaa qabattee matrayyasiidhaan deeggaramtee paatrooliidhaan deeggaramtee ufteeti ilmaan Oromoo imimmaan haqqachaa aadaadhaaf ulee qabattee dhufte facaasan kanoo maal jetta eenyunni jetta shaneedha jetta laata kanan si gaafachuu fedha waa'ee wayyaanitti osoo dhufin dhimma keenyan fixa dura maal jettee waa'ee shanees kaaftee jirta riphee lolaan baduu balleessuun idduu nama rakkisa jetta garuu akka inni baduu ni feeta akka jecha haasaa kee keessatti akka argee riphee lolaan Oromoo jechuun abaawoon akka inni baduu feeta balleessuudhaaf illee akka rakkisaa ta'e dubbatta achi keessatti maaliif Ali Ambootti argama jette hadda Amboodha jette ogguu Amboo deemtu immoo riphee lolaan Ginciitti argama jette Ginciidha jette ogguu deemtu immoo Maarreetti argama jette bakki isaan beekamuu jette kana jechuun har'a ajjechaa Oromoo ilmaan Oromoo irratti deemaa jirus maqaa shanee fi maqaa abaa'ootiin deeggaraa jirtaa jechuudha haa garuu gaafa nuti immoo nafxanyaatu kana nurratti hojjetaa jira sirni kun sirna nafxanyaati nafxanyaadha jennaan nafxanyaa wanti jedhamu injiru har'a jettee immoo nafxanyaadhaaf mormita haa ka shanee fudhattee shaneen ni jira jedhee sammuun kan kee fudhatee sun riphee lolaa Oromoo lolee sun sammuun riphee lolaa Oromoon haala amma jiru kana keessatti harka isaa maratee mana taa'uu qaba jettee namtichi ati amantu kun nafxanyaan injiru jettee har'a waakkachuudhaaf ugguu kaatu maal na yaadachiisa gara dudubbeetti fayyisaan eenyunni namni tokko gara dudubbee guudeemee fayyisaa yaadatu akkamii yaadata isanni harka qaxxaamuree Oromoodhaaf sagalee ta'ee jedhee isa holola afarfame sana laala no guyyaa sanas yeroo sanas nafxanyaatu si jala turte isaati irratti dhiyaatte ati achi boodaa'u gara OMN dhufuun kan keewu isaattuu si faarfate dura they have a reason keessaa wal qunnamtii qabdu baay'izawee ummanni keenya ka beekuu qabu oppidiyoon yeroo sana bakka lamatti dhootee turte tokko nafxanyoota afaan Oromoo dubbatantu oppidiyoo keessa aangoo olaantummaa qabatan lama sabboontonni Oromoo bakka lammaan jiru san xayyibaa faa wal qabatee maarree sabboontonni xiqqoonni jiru warri kunis ummata ofii nama ofii ijaarrachaa qabsoo sana finiinsaa ture warri sabboontonni kunis ummata akkanatti qabsoo ofii finiinsaa ture agartanii amma ka qabsaa'ee garuu dhiiga irratti lolaase eenyunni sabboontoota Oromooti ka aangoo fudhate garuu nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu kana amma nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu wajjin ka ture Biraanuu Leenjisoo yoo sammuun keessa yaadate gara dudubbeetti deemame Dr. Henokin Dr. Iskee Professor Iskee Gabbisaa Maarree dhiisee yeroo sana isaati irratti nama dhiyaate isaat harka lafa jalaatiin nafxanyoota afaan Oromoo dubbatan warra Abiyyi wajjin hojjetaa ture yeroo sana asii xalayaan barreeffamee axariiraan ergamaaf abaluun keenya
waamaati dubbisa jedhame fayyisaan achi keessatti galmee san keessa ni jira ture yeroo sanas isa ka afarsaa ture isaat yoo dhuguma waliin dubbanne hadda namtichi fayyisaa jedhan kun riphee lolaa Oromoo yookiin immoo qabsaa'ota Oromoo shanee jedhee shanee jiraachuun amanee balleessuu irrattis amanee akkatti balleessanuu irratti namtichi rakkachaa jiru kun nafxanyaa wanti jedhan hin jiru nafxanyaan kun akkatti siru kutanii bar dabballeen bilxiginnaa'u akkanatti naasoftu hanga ta'e ni fudhatte eengadda taayee danda'an badii balleessineerra jedhaa jiran ka isa kanaa immoo ka keessa bahee agartanii warra dhiiga ilmaan warra I don't know how can I akkatti ibsu na dhiba wallaalummaan saammoo at least ergamni isa targeting inni amma itti ufe ergamni inni fidee ufe amma maa inni waan miidiyaa irratti hedduu kana waa'ee Hacaaluu dhiyaate sana faalleessuu uummata burjaajessuudhaaf as dhufe kanammoo sirriitti walitti himuun barbaachisaadha jechuudha qabxii kan hin kaasu waa'ee nafxanyaa hin jiru maqaa ittiin si dhaanuu jedhe garuu abaa'oon ni jira akka sammuu isaatti riphee lolaallee akkatti balleessuu rakkate mootummaa kana gargaaruu keessatti maaliif riphee lolaan har'a amboodha jennaan bor gincii jira ginciidha jennaan bor salaalee jira salaalee jennaan baalee jira siin jedhe nafxanyaan garuu hin jiru jedhe nafxanyaan hin jiru har'a eenyuun ni ree ummata Oromoo eengadda is Harargee keessatti amiin sana Oromiyaa birabba sira baankii Oromiyaa gamtaa Oromiyaa baankii keessaa fuudhee koronaadhaan shakkamta jedhee fuudhee maneedhaa galchee maneedhaa keessaa morma isaa ciree ka waraabeessatti kenne eenyuree ka isin ajaa'ibsiisu warra viidiyoodhaan argine mana qotee bulaa gubanii ati shaneedha warra jedhan warra haadhaaf abbaa ajjeesaa jiran kana mormam shiraa siin jedha shira maalii shira wayyaanee xaxxemoo shira Oromootu warra Jawaartuu kana godheeti ofii yaa salaam gaafa garaadhaaf jiraattu akkana la akkana taata akkana si godha kabira maal dubbate gaafiin Oromoo du'aa fi hidhaa ta'ee jedhe gaafa wayyaanee san kanaafan laala dhagaa ummata kamiifu akki itti fayyisaan Oromoodhaaf qabsaa'e carraa ta'e miidiyaa hedduun dhaga'uu danda'a san dantaa biraati garuu warri nuti kabajuu qabnu ummanni Oromoo beekadha warra biyya keessa galanii ummata Oromootiif aarsaa warra kafalaa jiran biyya ormaa baqadhee an biyya ormaa taa'ee waa hedduu jechuu danda'a maaliif an secure bakka secure ta'een jira at least yoona waan tokko ta'ellee ummanni biyya alaas birmatee maal jedhee iyyees mootummaa san harkaa nagachisiisuu danda'a garuu harka nafxanyaa harka diinaa bara wayyaanee harka diinaa achuma keessa ta'anii har'as harka diinaa achuma keessa ta'anii warra qabsoo ilmaan Oromootiif wareegama qaqqaalii kaffalaa jiran kana amanuu qabdu fakkeenyaaf gurbaa keelloo irratti dhiyaate sana irratti mormii qaba fayyisaan akka waan siyaasa dalaguudhaaf okay mee amannu keelloon maallaqa birrii kafalee gurbaa kanaaf akkana soofsiisnee ajennu mee ajennu shi mee rabbi isinitti agarsiisu gurbaan kun maal jedhee dubbate ofiisaa mootummaan maraacharra jira mootummaan Hacaaluu ajjeese ananan isu erga kanan dubbadhe na ajjeesa ani immoo kana dubbadhe duukotti mormiin qabu gammachuun irraa qabaa jedhe beekadha namni maallaqaaf deemu lubbuu isaa dabarsee hin kennu namni maallaqaaf deemu akka Fayyisaa Leellisaa كايني تركانفتو ادفانتيجي waliin deema namni jiruu ofiitii jiraachuu jiruu of danta ofiitiif jiraachuu fedhu akka Fayyisaa Leellisaa morma isaa qabatee mootummaadhaaf
mormaa mootummaan nama nyaata hattuudhaaf mormaa qabsaa'ota xiqqeessaa deema malee lubbuu isaa hin kennu. Maaliif ani fakkeenyaaf yoo maarramiyaa rabbi isin agarsiisu qaallitti Qilinxoo keessa jira gurbaan kun achumatti shutu godhu galgala san kana ni beeka na ajjeesanuu jedhe Hacaaluu ajjeesaniiru anas ajjeesanuu jedhe duba maallaqa isaa yoom nyaachuuf kana siin jedhare maallaqa yoo kelloon itti kenne maallaqicha san yoom nyaachuudhaaf kana dubbata. Fayyisaa namni hundi akka kan kee nama garaadhaaf buluun se'in ati osoo fiigdee argachuu dandeessu osoo jaalala ummata Oromoo bal'aa kan osoo qabdu kabaja ummata Oromoo kan birrii caalu maal naa godha jette Oromoon yoo na jaallate soo na jibbe yes waa tokko siin godhu maaliif ati value ummataan beektu silumaa'u ati nama miilaa yaaddu ummanni Oromoo qabeenya Hacaaluu gaafadhu kana an Oromoof qaalii jedhee ogguusu dubbatu beera an Oromoof qaalii guchi qaalii ta'uusaa erga ni du'e booda agarteemi hangam ummanni Oromoo react akkasaaf godhe ganaa agarta jiruu kee keessatti bakki Hacaaluu ganaa ilmoodhaan gara fuulduraatiif seenaa keessatti jaarraa dheeraa keessatti maqaan Hacaaluu olaantummaadhaan akka ka'eetti jiraata hanga sabni Oromoo jirutti sitanima ati boru irraanfatta dhaloota dhufu keessatti irraanfatamta ati dhaloota dhufuun qaqqabdu dhalootuma amma nuti jirru kana keessatti kufte ati asumatti irraanfatamtee bira ceeta bira sicaa ummanni akka jedhee si tufa bor ijoolleen keenya akka jedhanii si tufu ijoollee keenya osoo hin ta'in nuummaanu dhaloonni amma jiru dargaggeenni amma jirullee si yaadatan bakka ati jirtu siin beekan. Hacaaluun garuu jaarraa dhibba tokko booda yoo rabbi silaa ol si kaasee si agarsiise Hacaaluun numa jira hundi keenya darbina ni darbina. Hanga ummanni Oromoo jirutti hanga sabni Oromoo jirutti Hacaaluun lubbuudhaan ni jiraata beektaa kana maqaan isaa qabrii ol ta'ee jiraata foon isaa dadhabsiiftanii ajjeeftan shiraan malee eenyummaa isaa sammuu isaa ajjeesuu hin dandeenye ilaalcha isaa ajjeesuu hin dandeenye ilaalchi isaa dhaloota dhufu keessatti qeerroo lafa ol guddattu kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf guddatti akkuma Hacaaluun jedhetti abbaa hirreen dhaloota kana keessa ta'uu dhiisuun ni mala dhaloota dhufu keessa garuu hin jiraatu dhaloota dhufu keessa abbaa hirrummaan hin jiraatu kana furadhu har'a nuti dandeenyee Abiyyiin balleessuu dadhabuun ni mala abbaa hirree kana balleessuun dadhabuun ni mala rakkoo adda addaa keessa xaxamnee waan jiruuf dhaloonni dhufu garuu rakkoo keessaa kana fureeti abbaa hirrummaa kamiyyuu haala hin simannetti Oromiyaan ni ijaaramti yoo rabbi umrii nu kenne ni laalla Itoophiyaan facaatee Oromiyaan ijaaramtee arguuf teenya yoo rabbi umrii nu kenne hanguma xiqqoo maaliif dubbiin Itoophiyaa Abiyyi irratti dhaabbatti waan ta'eef that is the end. Video kan kee irra deddeebisee waan ati dubbattee nu dhiyeessa gurbaan miidiyaan sun immoo beeku miidiyaa sanaanuu har'an arge maal jedha gaaffiin ummata kana hidhaa fi ajjechaa ta'e Fayyisaa har'a mana hidhaa ka guute eenyunni har'a ka ajjeefamaa jiru eenyunni har'a biyyarraa ari'amaa ka jiru eenyunni bara wayyaanee caalamoo bara Abiyyi keessatti Oromoon kan mana hidhaa harka kamtu caala Abiyyi irratti mana hidhaan Oromoo guute moo bara wayyaanee guute bara wayyaanee takka mana barumsaa keessatti Oromoon hidhame
kana naimu dandeessa bara wayyaane maarramiyan gutee polis xaabiyaan gutee manni qaraati mana hidhaa oromoo ta'ee beeka ama 27 keessatti. This is my question. Kana nu ibsuu dandeessa manni qaraatiin akka oromiyaatti dhaabbate manni qaraatiin hundi mana hidhaa barri ta'e zamana kam keessatti kun ta'ee beeka. Yes, oromoon erga ardii kanarratti ufee kaase bara Minilikis duras haa ta'u boodas caba qalbiinsaa keessisaa ka cabe bara Abiyyi ajjechaa Hacaaluu irratti. Hacaaluun silaa wayyaaneedhaan ajjeefame oromoon qalbiinsaa hin cabu. Maaliif Hacaaluun waan fedhiisaa dubbatee jira ka waltajjii irra ba'ee wayyaanee xiqqeessee jira ka silaa guyyaa sana du'e namni gabbu hin jiru. Ergamtoota kaalsii wayyaanee ama 27 miiccitaa baatan paantii wayyaanee ama 27 miiccaa baatan ka akka samiitti si wayyaanee sodaattan isin teessisee likki keessa waan isin ittimeef jagnummaan gootummaan maal akka ta'e fuuldura ba'ee waan karaa isin qajeelchee isin agarsiiseef ergamtoota harka ergamtootaa fi harka kashalabboota qoshaashaa warra garaaf bulu kana harka jaraatti du'uu isaatu oromoo qalbii cabse. Okay? oromoo qalbii ka cabse kana ashkaraan du'uu isaatu oromoo qalbii cabse. Harka ashkaraa du'uu isaatu oromoo qalbii cabse. Sila harka ergitootaan du'e oromoon qalbiin isaan cabu. Maaliif Hacaaluun gootummaatti agarsiisee jira. Immoo kun oromoo jabeessa malee shira nafxanyaa hubatee tokkummaa isaa jabeessee hanga dhumaatti falmatee haqa ilmoosaa fi haqa sabasaa galmaan geewwata malee dubatti hin deebisu. Oromoon dubatti hin deebi'u. Wallahi garaa keessaa kan na kolfisiise isinitti hima jecha Fayyisaa Leellisaa keessa ummanni ni beekaa ummanni ni beekaa garuu yoo dubbate obboleessa jalaa ajjeesu obboleettii jalaa ajjeesu haadhaaf abbaa jalaa ajjeesu. Kun dhugaa dubbachuudhaaf numaan kolfe bakka garagalchii mataa hooqa jedhan agartanii ifatti waraanni deemee ilmaan kan kee shanee keessa galee shaneedha fidi isaa haadhaaf abbaa hidhuu fi ajjeesuu dhiisaa. Yaa saba yaa biyyaa yaa ummata Abiyyi ilmoo amata tokkoon geenye ilmaan amata tokkoon geenye Gujii keessatti hidhee haadha fidaan jedhe moo hin jenne. Kana ka godhe mootummaadha moo sabboontoota kana godhe? Mee kana naa hima. Kana ka godhe eenyonni? garagalchiin mataa hooqa nan kolfaan Fayyisaan ija isaa soogiddaa miiccatee ufee ummanni ni beekaa. Maal beeka ummanni? Eenyutu ajjeesetti beeka? Shaneessa jettan abaa'oo isa warra eenyu bosona kan jiru jaalmarootu Hacaaluu ajjeese. Jaalmarootu ummata fixaa jira.
Jaalmarootu intalattii sana ergee jaalmaroot ergee Xuqurambasaa fooqii shanaffaa irratti intala riisarchii hojjetaa jirtu sana morma ciree achiif as godhee deeme. Jaalmarootu moo jara Jawaar jechuu feete. Waa'ee jaraas kaaftee jirta maqaan oofne malee mootummaan ce'umsaa yookiin immoo mootummaa ce'umsaas hin jenne. Negotiationi da ka jarri gaafatan filannoo kana dheeressuudhaaf walta'iinsa qabaachuu qabnaadha ka Jawaar jedhe. Galaanni targadheen dubbise fuulduratti yoo mootummaan kun ka'e maaltu jiran jee qileedha jedhe maqaan dhoofne ka jechuu feete Jawaaruma. Jawaarii fi Baqqalee Garbaan faatu amma warra maneedhaa jiran kana faatu Hacaaluu ajjeeseenuun jechuu barbaadde yookiin Hacaaluu dhiisigaa Hacaaluun ka ajjeefameef illaa qaba. Siyaasa keessatti wanti mul'atu risk to benefit ratio ilaalama. Waan tokko guutaatee waan tokko guuta'u maanni riskiin dhufe benefitiin dhufe eenyunni riskiin eenyurratti dhufe benefitiin eenyuuf dhufe ka jedhu laalta. Risk to benefit ratio madaaltu siyaasa keessatti. Du'a ajjechaa Hacaaluun booda eenyurratti riskiin dhufe eenyurratti eenyuuf immoo benefitiin dhufe. Warri ajjeesu kun kana kalkuleet godhee keessan senne kana kalaaltu yaa gowwaa akka kan kee kana miilaanii miti ka yaadnu nuti sammuudhaan yaanna. Ajjechaa Hacaaluun booda riskiin eenyurratti dhufe. Sabboontota Oromoo irratti dhufe Jawaar irraa kaasiti Baqqalee Garbaa irraa kaasiti warra hedduu riskii ka du'aan ka simatamee jira hidhaadhaan ka simatamee jira qaama hirrinaan ka simatamee jira tumamuudhaan ka simatamee jira du'a Hacaaluudhaan itti aane. This is risk ka jennu kan. What is the benefit? Benefitiin immoo biltsiginnaadhaaf dhugefa badhaadhinaaf dhufe benefitiin. Benefitiin ka akkam ka silaa siyaasaan isa mormu ka silaa filannoodhaan isa mo'achuuf deemu ka silaa aangoo isa harkaa fuuchuuf deemu hundi mana hidhaa seeneef kun maa inni benefitiidha. Kana jennaan ajjechaa kana duuba ka jiru ka buufatu hisaabatu hojjetameetu waan tokkotti itti seenta. This is the figuriidha Hacaaluun. Achi booda immoo kan kun tokko guddaan parsantii 75 risk to benefit ratio laalta. Eenyutu bu'aa irraa argata eenyutu riskii fudhata waan kanarra. Kana jennaan warri namoonni kun warra barate dubbiin kun dhufu tokko obboleessa isaati qabsaa'oo ajiraachuun Hacaaluu sabboontota Oromoo ni gargaara ni fayyada. Malee miidhoo garuu ka shalabboota ka akka Fayyisaa Leellisaa kana ka akka Bilxiginnaa kana ka akka Abiyyi jara kana ni miidha jiraachuun Hacaaluu. Maaliif Hacaaluun dantaa sabaa nama dabarsee kennu miti. Abbaa fedhe yoo ta'e kana jennaan baduu namicha kanatti nama kanatti goota kanatti kan irraa buufatu eenyunni kan irraa riskii fudhatu eenyunni ka jedhu hummanni madaaluu danda'a. Takka kan lammaffaa sabboonummaa Oromoo irratti ejjennoon qaamni qabu Abiyyi ejjennoon Abiyyi qabu maa inni sabboonummaa Oromootti waa isaa xiinxaluun hin barbaachisu. No Abiyyi nama akkasiiti nama akkanaati nama akka jechuun hin barbaachisu. Oduu namarraa sassaabuun oduu miidiyaarraa sassaabuun hin barbaachisu. Kan nu barbaachisu waan arraba isaarraa bahee qofa fudhanna nuti. Waan arraba Abiyyi irraa bahee qofa fudhannee achirratti hirkannee achirratti hundoofnee tilmaama keenya lafa keenya jechuudha. Aangoo qabatee daqiiqaa tokko osoo hin guutiin Hayilamaariyaam cinaa taa'ee waa'ee Minilik waa inni dubbate. Minilik saba Oromoo irratti waan inni godhe ni beekama. Takka jedha guyyaa kudharfan osoo hin turin naannoo Baardaar deemeeti
sabboonummaan Oromoo saba bal'aa xiqqeesse gandatti galche jedhe. Maaliif barbaachise naannoo Amaaraa deemanii waa'ee sabboonummaa Oromoo yeroo sanatti himuun? Yoo rakkoo jiraate kotta sabboontota Oromoo manatti waammattee naannoo keetti galmatti galfattee bakka kana rakkoo qabdu akkamitti furra? Wanti kun akka ilaalcha keenyatti akkan akka ilaalcha keessanitti akkan yoo kana akkasitti goonee sirreessidoo alatti maaliif baafna jedhee jira. Kun arfan osoo hin guutiin naannoo Amaaraa deemee kan inni sabboonummaa Oromoo xiqqeessee arrabsu. Sabboonummaa sanatu isa aangootti fideemi. Waan inni DC'tti dhaqee dubbate, waan Minisoonaatti dubbate garaagarummaa isaa agartanii. Namumti jecha isaa afaan inni afaan Amaariffaatiin barreeffatee gaafa aangoo fudhatu sun waa'ee Itoophiyaa inni guyyaa san dubbachaa ture. Mee viidiyoo sana irra deddeebi'aati dhaggeeffadhaa yaa biyya. Waa biraa hin barbaachisu. Achi booda amata 12 akka biyya keenyatti 12 godhamee 13 guusennu. Gaafa maskara mandi sana itti waazemaa sana EV sana irratti walaloon dhiyaate sun kan inni harka rukutaa Daniel Kibret duduwarra harka dhahaa Fadla Warqa harka dhahaa ka dhiyeessan sun akka tasaaseetumi. No! Dubbittii sana xiinxalanii Daniel Kibret wajjiniin waliin bukeessanii maal jedhanii amata barana kana sabboonummaa Oromoo balleessina. Sabboonummaa kamiyyuu warra wayyaanis ni balleessina, Oromoos ni balleessina jedhanii karoora irratti qabatanii maasxanqaqaa barri kun yeroo sanas viidiyoo akkuma waanuma yeroo sanas dubbadhaan barri kun nafxanyaaf bara badhaadhinaa, bara milkii, bara olaantummaa, Oromoodhaaf bara cabiinsaa girrisa jedhamee yeroo jalqabaatiif kan maqaan nu guyyaa sana beekadha. Officially masraa mootummaa keessa barri sun cabiinsa bara Oromoo akka naman taanetti akka waraabeessaatti kan fidee nutti agarsiise guyyaa sana. Kana walitti sassaabdanii uggoo agartan karoora jiru uggoo agartan sanduras Oromoon akka olinkaane amata kumtaka akka olinkaane nin cabsa jedhe Abiyyi jedhame achi keessa oduun hololaga kan akka hololotti fudhachuu dandeenya akka information gabaasas fudhachuu dandeenya akka fedhetti fudhachuu dandeenya. Kanas walitti finnee gulaallu moo Hacaaluu ajjeese irra caalan akka sila sinin jedhe percentiin 80 ka kennamuuf risk to benefit ratio kanatu laalama. Eenyutu kanarraa riskii fudhate, eenyutu kanarraa benefitii fudhate bu'aa argate ka jedhu ogulaallu qaxxitaa ajjechaan kun 4 kilo masraa mootummaa keessaa ta'e xuluq jettee galti jechuudha. Kabiraa biti. Achi booda taateewwan ajjecha lammaffaa sadaffaa Hacaaluu waan dubbate maal dubbate an Oromoodhaaf qaaliidha jedhe. Yaa Hacaaluu ijoolleen sun sitti dhaaddatte moo si jetteeti manaan bahin jettee si gorsite jennaan no yoo natti dhaaddatte ma waan miidiyaadhaaf hin tolletu dhufa jedhe Hacaaluun. Maal fiddaadha yoo kunoo si ajjeefne sin dhiifne maatii keetis ajjeefne deeggartoota keetis ajjeefne boombiidhaan facaafne maal abbaa kee fiddaa reenfaan akkas jedhan reenfa Hacaaluutiin du'a Hacaaluutiin reenfa du'ee ciisu sanin 4 kiloon akkas jedhetti dhaaddate du'a sanirratti ummata fuulduratti maatii keetis boombiidhaan facaafne deeggartoota keetis boombiidhaan facaafne jara Jawaaris guyyaa sana mana hidhaatti darbine mee ati wanti miidiyaadhaan hin tolle ni dhufa ka jetteme maal fiddaa jedhee kan kana nu agarsiise Abiyyi. Kanoo akkamitti ilaaltaa Fayyisaa Leellisaa? Hummanni ni beeka isin warra nama nyaataa ta'uu keessan ummanni ni beeka.
mana hidhaa Oromoo mana hidhaa deebiftanii maarramiyaan guutee xaabiyaan guutee manni qaraatiin abdaan citee manni qaraatiin hundi mana hidhaa akkasiin gootan uummanni ni beeka yoo dubbate dhugaadha obboleessa isaa yookiin obboleettii yookiin abbaa haadha isaa ajjeestu ragaa obboleessa Yaayyaa Bashir ajjeeftan ragaa kan maqaa dhahuu hin dandeenye gujii keessatti bilbilli keenkee iyya jettanii baaftanii kan rasaasaan ajjeeftan keessan kam haasofne kam ifnaga wallagga keessatti wanti isin hojjettan is so shame now Abiy jechuun he is the Oromo the Amaran Expansion Front chair of Amaran Expansion Front Abiy jechuun bakka bu'a yookiin immoo dura ta'a maanni adda babal'ina Amaaraati Abiy jechuun dura ta'a adda babal'ina Amaaraati haadhaanis Amaara jaartiinsinis Amaara abbaan it is not sure Ahmad Aliin abbaa ta'uudhaaf waa tokko ragaan hin jiru isaan maal jedhan anatu maqaasaa Abiyoot ture anatu maqaasaa Abiy jedhee moggaase gaafa haadha isaa fuudhan akkasitti moggaasanii ta'uu ni mala maaliif ajjeefaman akkamitti du'an qallichi sun eessatti yaalaman buufata fayyaa gaarollee deemuu hin dandeenye qallichi sun hospitaala jimmaallee liqne qallichi sun garuu maqaadhaaf abbaa muummicha ministeeraati eenyu tajjeessa akkamitti du'an maal kubsatan tokko hin jiru biyya alaa deemanii yaalii argachuudhaaf garuu bajatanii jira kun waan jiru Angon Opidio jalan waan dhuftu waan beekamuuf nafxanyaan nama ofii achi keessatti galfattee nama afaan Oromoo dubbatu warra kana ammas harki caalu Angon Opidio da badhaadhina Oromiyaa ka jedhan kun harki caalu percentiin 75 warra Oromoo hin taane afaan Oromoo ka dubbatan laala dhagaa gara Arsii yoo deemtan achi Sidama jira Walaayittaa jira sababni adda addaa jira sababni sun illee nuuf gaariidha fakkeenyumaaf hin kaasa sababni kun afaan Oromoo ni dubbatu gara Wallagga deemtan Gaambeellaa Asoosa warri gurraachi illee afaan Oromoo ni dubbatu gara Walloo deemtan Amaarri akkuma jiruun warri daangarra jiran afaan Oromoo ni dubbatu isa Arsii keessa yoo gara ani yeroo tokko maalan deemee arge Abboomsaa jennaan tokkoon arge abboomsaan arge doonii dabarfannee reenfa obboleessa keenya riyaa keenya waliin rakkoo tokko motorarraa kufnee inni du'e ani hafe rabbi na hambisee reenfa sana fuunee deemne mucaa abboomsaati maatiidhaan geenye geessine achitti garuu aadaan arge abboomsaa almost all jechuun ni danda'ama ummanni akkuma jiru Amaaratti dummata naannoo san keessatti I don't know as keessa warri na qajeelchisan jiraachuu ni dandeessu boonii gugallu garuu fooliin illee ummanni harki caalu ijoolleen soreessonni warri qotisarratti hirmaatanii jiran ijoollee xixiqqaa motorsaayikilii kana qabatu maarree qabatu Oromoodha baqa Oromoo dhugaa ugguu abboomsaa guuseennu garuu naannoo Amaaraa waan Gojjaamiif Gondar jiru wayina fakkaate kun hundi afaan Oromoo dubbata maqaallee gumoo gaafatan yo gurbaan na dhagee dagoomata ay maqaa dhibu barbaadu maqaa sun hiikkaasa afaan Oromoodhaanis hiikkaa qaba afaan Amaariffaatis hiikkaa qaba maqaa akkasiifaa buggaafatu maaliif akka Amaaraatti sittiin fayyadamu akka Oromootti sittiin fayyadamu eediyaaw waan akkasii jira gara Jimmaa dhuftan fakkeenyaaf Yemii jira Daawuroo jira Guraagee jira Kafaa jira jarri kun hundi warri daagaarra jiran afaan Oromoo ni dubbatu agartanii warra kana walitti sabsaabdee Abiy wanti inni taphachaa jiru ammas waa'ee liyyuu haayiliina yaadachiisa please nin dubbadha namni kum tokko ajjeefamee jira warra Tigraay deemuu didantu ajjeefaman Opidio nafxanyaan ka ajjeefte warra Tigraay hin deemnu jedhan gootee fitte liyyuu haayilii Oromiyaa keessa maal jedhe
gananii shaneetti makatanii jennaan achitti damassasamanii jedhe kijiba waraana wayyaaneetti haqnee imma kan warra jedhantu fixe haxaa'e እና ኤርገምቶኒ jedhe fayyisaan ergamtoota jechuun saaga warra keellootiin baana ergamtoonni kuni maarramiyaa keessaa mucaan sun akkasi dubbatee kana jedhanii fidanii ummata burjaajessu waan jedhu qaba fayyisaan laala akkuma sila sin dubbadde yoo maal ta'e namni ilmi namaa maallaqa yoo angafete yoo kennite maallaqa sana haala inni itti nyaachuu danda'u irra dhaabbatee si falma malee lubbuu isaa si kennee maallaqa namni si filmu hin jiru never yoo mucaan kun hojiin inni hojjete yoo maallaqaan ta'e hanga fanjii uffadhuuti maallaqan si kennaa fanjii uffadhuuti haqiitii dhooyi duyi duba maallaqa maaliin akka kennita yoo nan du'e kana jennaan isa akka keetiitu maallaqaan bitama fayyisa sittani maan situ maallaqaan bitamee maallaqni maaliif Alaamudiinis maallaqa dila kana waan mootummaan Itoophiyaa hin qabne osoo forkaa qabu nagaa hin jenne numa hataa qabeenya Oromoo dachee Oromoo ganda keessa deemee hataa jira irraa fayyadamaa jira numa gurrata hanga dandee warqee Oromoo kabaafachaa jiru dhabeetii miti ati maal qabda ati kaleessa fiigdeetu sadaffaadha moo lammaffaa baatee waan argatte sanime qabeenya Oromoon qabdu irra aanuuf deemta Alaamudiin ol qabda hin qabdu warra Hayilee Gabrasillaasee ol qabda hin qabdu warra fiigdota biraa ol qabda hin qabdu dubaatti akkamitti eenyu falmaa jirtare ummata falmaa jirtaati amma paartiidhaaf falmaa jirtaami paartii sanuu paartii ummata fayyadu ta'e okay paartii ummata cabsaa jiru paartii ummata cabsaa jiru deeggaraa jirta there is something behind harka qullaan jirtu agabuun jirtu umarratti waa'ee wayyaanee dhufna akkamitti Oromoon wayyaanee deeggaraa ka jedhu yes waraana amma hin gadda deeme keessatti ani wayyaaneen deeggaraa ture ifatti ammas ejjennoon tiyaachumarra jira maaliif wayyaanee deeggara tokko an Oromoon waan mohatee irra ce'e tokko irra hin deebi'u haalon hojii Oromoo miti dantaa Oromoo miti fedhii Oromoo miti yoollee Oromiyaa keessa nagaa argannillee jechuudha Oromoon garaa ballata jennaan bakka kanitti waan mohatee irra hin deebi'u lammaffaa eenyutu wallalaa jira dantaa akkamiitiif wallalamaa jira ka wallalaa jiru sirna lamatu wallalaa walitti dhukaasaa jira sirna federaalaa fi sirna nafxanyaatu walitti dhukaasaa jira dhagayi rakkoon ummanni Oromoo wayyaanee wajjin qabu waan tokko wayyaaneen dhumarratti kaayyoof ejjennoo fedhii nafxanyaa fiddee as dhufte maali sun master plaanii saniif mormine jennaan walitti buune wayyaaneedhaan kana achi wayyaaneen Oromiyaa ka jedhamtu kanaaf eewqannaa kennite beekamtii kennite Oromiyaadhaaf beekamtii kenniteetti sila wayyaaneen nafxanyaa wajjin taatee warra humna adda addaa wajjin taatee Oromiyaa balleessuu silaafaate feete abaa'oo balleessite OPDO warra miicaa jennaan kaalti ka miicaan warra kaa jennaan warra kaan warra ciisaa jennaan ciisan kanaaf jetteeti Oromiyaa dhiifti no ummataaf jetteeti yookiin immoo kaayyoodhaaf jetteeti kaayyoo kaleessa ganama ittiin bahan kaayyoo sirna federaalaatiif bar sabni Hararii ka waan tokko qabsoo keessa hin jirre naannoo isaa argatee kabajamee naannoo isaa keessatti ofiin of bulchaa jiram sirna wayyaanee keessatti at least kana argatee jira ummanni Hararii ummanni Oromoo naannoo isaa bulchuu danda'ee jira
ilmaan isaa afaan oromootiin barsiisuu danda'ee jira sirna wayyaanee kana keessatti duba maaliif lollee kallolle we need true federalism nuti sababallaadha biyyattii san keessatti saba guddaadha humnaanis qabeenyaanis ilaalchaanis guddinaanis waa hundaan nuti sababallaadha saba qunxuramee mirgi nu kennamu miti nutu warra biraatiif mirga kennuu qabna malee oromoon biyya san keessatti qabeenya keenyaan nu bulchu beekumsa keenyaan nu bulchu agartee kana falmineeti jaraa walitti buune hadda sirni hadda jiroo oromiyaadhaaf beekamtii takka guyyaa tokko kennee beeka meenattiin oromiyaadhaaf takka oromiyaadhaaf guyyaa tokko beekamtii kennee beeka abasa ada Oromo Democratic Party odepan ugu odepa ugu digu malif dige Oromo cicateti Oromo ofin Oromo jede wamu sodate qanfate Ethiopia bilጽግና jede jennan Jawaar irratti way wate jennan badadina ka jedhu qofa ta'e bilጽግና jedhan amma soba ummata burjaajessuudhaaf Oromia bilጽግና Amara bilጽግና no እንጅሩ Oromia ofin jechuun ni sodaata Abiy kanammo seefu faantaawun irratti akka activistii sanni dhiyaate aqee dubbate ilaalu danseetu agartani kana jennan yeroo amma naftanyaan kun Oromiyaadhaaf beekamtiin kenniti maal nuun jedhaa jirti naannoo diiguudhaami yaa jennoon jara kaayyoon naftanyaa sirna durii sirna minilikitti nu deebisuudhaami akkamitti ummanni Oromoo sirna wayyaaneef sirna naftanyaa walitti fidee madaaluudhaafu hamlee akkamitti qabaata Oromoon yoo dhuguma Itoophiyaa san keessatti jiran taanaan sirna naftanyaa sirna wayyaaneedhaaf kufuu qaba Oromoon dhiiguu qaba waraanuu qaba sirna naftanyaa dura dhaabbachuu qaba falmachuu qaba sirna naftanyaa kana falmachuu qaba dhaloota qubee ka arganne sirna wayyaanee kana keessatti yoo dhuguma walitti dubbanne qeerroo ka jennee ka ittiin dhaaddannu har'a dhaloota sirna wayyaanee kana keessatti waa lamaaf falmaa jiru jarri qiimii lama takka Oromoo nurratti dammaqsite ka wayyaaneen akka diinaatti lakkaamte har'a wayyaanee barbadeessaa ka jiran inni guddaan badiin jaraa inni guddaan Oromiyaa nurratti ijaarte ummata Oromoo dammaqsite kun badiidha zaranyinati babal'ifte sabab sablammi nurratti dammaqsite kun badiidha baduu qabda jedhanii irratti duulan kana sabab sablammiin dhaabbatee taa'ee ilaaluun qabu okay kanaaf wayyaanee deeggar wayyaanee mormine kaleessa mohanne gandatti galte haya yoosin naan jettan ise bar waan hamma har'a Abiy hojjete kana dhiiga lolaasuu fi ummata balleessuu kana wayyaaneen silaa barbaadde opidiyoo dakkaa gochuu dandeessi turte kaleessa aangoo guutuu firqaa qabdi dhuma balleessuu dandeessi ummata kana kabajtee ummanni Oromoo sirna federaalaa kana ummata eeggata jettee waan ta'e haa ta'u waan fidu wanti inni fidu hin jiru jettee itti kennitee deemte dhugaan jirtu kana diriidhaan deeman humnaanii miti hadhaati qabeenya Oromoo gurgursiisuudhaaf qabeenya Oromoo saamsisuudhaaf qabeenya qofaa miti rakkoon naftanyaa laalaa dhugaadha wayyaaneenis qabeenya keenya saamaa turte san dhiisaa
سنيمت لما نقبين الرتي إلى ستوكوكب إمو ويانن أورموما كيتي الرتي غافين كافتو أورمو تاو كيتيف ريكوغنايز سيغوتي بكمتي سيكنتي أنيوما كيتيف بكمتي سيكنتي ويانن أنيو فوجة شونا نفتنيان غرو أنيوما كان كيجيبا أني أورمو نجدي من نفتنيان من دانيال كبرت بيرديمتي چل جديتي سلام عليكم أنا أورمو نجين إيجني سالا ريفنسي ساكنت أبتا سيرنا والكتوما أمن تاران كنين أمن نتلفه أما كإسلام ني دماتي بإسلام تورنا بلي سوق أمنا ورجعن تلفه أما أكيد ما قال لي ميلا كفالو مرتف جد يابو فيديو بسنا نتيما مي موسيقى وبي رتي قالوني إربوهن أتو إيمانا سبب الله سجد رتي فيديو سنا إنيوني قادسا دجاني إسا أبي يمموريو كانوا تينقد فوليشر يرجعتوري أكيد سن لالي سن نتيمي أوكي كان مو وانا مجد كفالون قبيا دبتو كفالون قد يبيا دبتو سيرنا كم في التاجين كفالون أنا كيتي كفالون ميلا سلمان برا وياني دبيمي كفالون أفيلتو يروسنس أجيسا يروسنس أوروميا كيستي كإلمان أورومو ميلا مراتوري كإلمان أورومو أجيساتوري كإلمان أورومو هيداتوري أو بيديودا أوكي سوباكون opinion malo jeda turte me rosan masjida turte beteskanu turte churchi turte opinion esa turte me warri muktar kadir warri abadula warri abi warri lamma warri jinni janka jetukun mal kesa turen sa wayanetu oromia kesa achi gadi boye jolle qerro fuda ture ganda gandatti mana galee kan ajjeesaa ture ka hidhaa ture bara wayyaanii sanas oppidiyoon jiruu si guutuu oromoodhaan falmaa jiraatte malee takka oromoof falmitee hin beektu bar dhugaa dubbachuudhaaf waan tokkoon isinii hima gaafa oppidiyoon dhimma tokko biiroo irratti waajjira kamirrattu gaafa dhimma keessan fixuu dadhabde dhimma tiyyaan galmaan ga'uu gaafa dadhabee كرديما تغري يوكين إمو وياني تكي مدى جنان بالبلد عطا عملو قلوك لوزي لمن دم تاسجرو جنان أچمان بوكان كوناكي أكي ملتيسي دوبي سيني فتا أبي لما جيني جانكا كسي تفتا تورن كانو جنجارا غافا أوبيدو دات دمنيو وياني تمنى حتى نما تمنو دمني حتى أوبيدو فرا دات دمنان قام تمنو دمني ماليف نفتنيا لك قباجرو نفتنيان مو دابما أورمو فينا كنا نتموف أسلوفه كنا جنان بك على جربات على سيرنا سانكيستي كميت أمينجور كفالوت على كميت أمينجور حدث كميليج إجرام إدو إجولة تتكاوسونا فين مكاجرا أن غافين كون نكاجر إيواني هي نفين مكاتي كوباين وفني بوريتي يوني كوي مو إدو كان قرماتن كبا سنفين سنجالا بدي نجرا كابسون التفوفتي كابسان نكوفا كابسون التفوف وغان يرتو كان هنگ أورومو وان نياسا وان فئيسا أرغتوتي كابسون كينيا تفوفا wanti addan kutamu wanti addan abnu injur kana jennan galato maada isinin jalladda agatte sabru baro tumsa elomo qiltu jarra abagada abisho garba hayle fida manno mazannir hayle maryam gamada garasuruki asafa sharo nanni batarabdi cali shone